Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu warri maatii Roziyyee Oromoo taatan akkam jirtu nagaa keessan alhamdulillah nagaa kooti. Har'ammoo viidiyoo haaraadhaan dhufne viidiyoo akkuma viidiyoo nyaata hojjetanus har'ammoo viidiyoo quraana qara'uutiin dhufne inshaallah yoo rabbiin nu laaffise anis barattuu quraanaati waan ta'eef inshaallah har'a suuratul faatihaa irraa jalqabnaa jechuudha wajjirumaan akkuma kanaatti funa maatii kootaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Akkasiin quraana itti fufnaa inshaallah isinis na jajjabeessa sabskraayibiinaaf godhaa akkanii waliin qaraa deemnaa jechuudha inshaallah yoo rabbiin nu laaffise laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa maatii kootaa viidiyoo danuudhaan walitti dhufuu dandeenya inshaallah yoo rabbiin nu laaffise isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.